السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبليسا أبلتي إسلاما دوبرتين تكا قويا رمضانا كديغني لغو يوخين ديغني تريدا يوخين ديغني دها اتجرو نينياتي مو هنياتو قويا رمضانا ديبي نينياتي ولكن إجولي وانا شين نياتوف هم بيك نبرت نياتشون هم برباچس سببي نساداتيس ijoolleen suni maaliif akka nyaachutti jirtu waan hin fahamneef guyyaa ramadaanaatiin maaliif nyaatte jedhanii cinqamuu waan danda'aniif kan jedhe Sheekh Muhammad bin Saalih Al-Uthaymin. Gaaffiin lammaffaa dubartiin takka salaata asriitti yoo dhiigni irraa cite salaata zuhurii qadaa wajjin baafti moo wajjiniin hin baaftu? Deebiin jabaan zuhurii qadaa wajjin hin baaftu asrii qofaadha salaatti. Deebiin kanuma fakkaattu dubartiin takka yeroon salaata ishaa jiru dhiigni laguu yookiin dhiigi dahaa yoo irraa cite salaata ishaatii fi magriba wajji baafti moo ishaa qofaa salaatti jennaan deebiin sirriin ishaa qofaa salaatti kan jedhe Sheekh Saalih Al-Uthaymin kitaaba isaadhaa 60 su'aalan an ahkaamil hayd fi salaati was-sawmi wal hajji kan jedhamtu gaafii 11ffaa fi gaafii 12ffaa keessatti akkuma barnoota darbee darsii 6ffaa keessatti barannetti sheer godhaa namni beekne jiraachuu danda'a waan ta'eef isin fayyadde jedheetin yaada. Dubbiin kun hundinuu osoo khilaafa qabu dubbiin ragaa jabaa qabu isa kana waan ta'eef isinii dubbadde. Wa sallallahu ala ashrafil khalqi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.